Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka foon akkam jirtu daawwattoota fi hordoftoota YouTube channel Abdeetu. Irra aappii bareedaa tokko walitti deebineeti jirra. Appilikeeshiniin kun dureenis isiniif hojjechaa jira. Garuu dhiyoon tana kuteeti amma tana update ta'ee deebi'e. Gara barnoota duratti warri YouTube channel xiyyaaf haaree taatan subscribe gochuudhaan eegalaa mallattoo notification san gattuqa oolta jettu dhaggeeffadhaa. Viidiyoon kun yoo isinitti tole like godhuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jenna. Application Play Store keessa argachuu dandeenya. Play Store keessa erga galseen booda bakka search jettu tanarratti TM tunnel goonee barreessina. Erga haala kanatti barreessanii kunoo kana jalqaba irratti isinii dhufu kana jechuudha. Amma gabbuufadhee waan hin qabuuf open godheetiin seennee waliin ilaalla. Egaa appilikeeshiniin kun yeroo dura galseen tan kun haala kanaan isin gannaqa jechuudha. Update bakka jettu jala kana argattu itanii update godhattu. Achiin booda servera isaa ka gubbaarra akkasuma dhiyeessaniiti asirra gadhoitan jechuudha. As keessaa ka barbaadan irra guuttachuu dandeessanii amma zeenii irratti isinitti agarsiisa waan ta'eef. Erga haala kanaan itti guuttattaniin booda connect bichaa goona. Egaa kun appilikeeshiniin amma dalagee jira jechuudha. Sirriitti akka ajaa'ibaatti dalaguu jira. Akkasii gabbuufadhaa irraa fayyadamaan isiniin jira.